haleellaa hadoo bahuu Iraan baay'atu galeessatti raawwachaa jirtuun wayita biyyoonni hedduun Iraan balaaleffatanitti pirezidaantiin Kooriyaa Kaabaa Kim Jong Un Iraan deeggaruu himuudhaan Israa'el adabatti ta'uu baannaan kaartaa addunyaarraa isii haquudhaaf misaa'illi keenya tokko gahaadha jechuudhaan Ameerikaa fi Israa'el akeekkachiisuun dhaga'ame. Daawwattoota fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti na dhaqqabu kanneen amma isinitti himne hangafoota ijoo odeeffannoo teenya guyyaa irraati amma kallattumaan gara bal'ina odeeffannoo guyyaa irraatiif qabannetti isin dabarsina. Wayita biyyoonni Awurooppaa fi Afrikaa hedduun haleellaan Iraan baay'atu galeessatti raawwachaa jirtu seeraan ala jechuudhaan balaaleffatanitti kan tuqan malee naman xuyne dargaggeessi umriin ijoollee fakkaatu pirezidaantiin Kooriyaa Kaabaa Kim Jong Un tuttuqaan Iraan kun yoo itti fufe misaa'ila keenya Iraaniif ni kennina jechuudhaan Israa'el ammoo isii balleessuudhaaf misaa'illi keenya tokko gahaadha jechuudhaan Ameerikaan farra nageenya addunyaati jechuudhaan akeekkachiise. Nuti meeshaa waraanaa sa'aatii tokkotti Ameerikaa balleessuu danda'u qabna garuu ilma namarratti dhukaasuu hin barbaadnu jechuudhaan Kim Jong Un ammoo Ameerikaa fi Israa'el gama tokko goru yookaan Iraan irratti haleellaatti fufante misaa'ila keenya darbachuu waa hin oolle jechuudhaan akeekkachiisa laachuun ibsame. Akkuma jedhame Kooriyaan lola kana keessatti kan hirmaattu yoo ta'e waraana addunyaa sadaffaan ka'uuf shakkii malee biyyoota humna qabeeyyii akka Raashiyaa fi Chaayinaa hirmaachisuun kan hin oolle ta'uun ibsame. Haa ta'uti malee haleellaan Iraan hordofuudhaan biyyoonni Afrikaa akka Jabuutii, Keeniyaa, Somaaliyaa fi Itoophiyaan haleellaa Iraan baay'atu galeessatti raawwatte kana balaaleffatan hoggaa ta'u ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ministeera muummee biyya Qaaxar Tamiin bin Hamad Al-Thani wajjin bilbilaan mari'achuudhaan Itoophiyaan Qaaxar cinaa akka dhaabbattu ibsee jira. Kana malees ministeerri muummee Dr. Abiy hoogganaa biyya Kuwait Sheikh Sabaaf Khalid Al-Hamad Al-Sabaatiif bilbiluudhaan haleellaa Iraan Kuwait irratti raawwatte balaaleffachuu ibsuudhaan Itoophiyaan Kuwait wajjin jiraachuu himeeti jira. Haala kanaan pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahmudis United Arab Emirates irraa kan hafe haleellaa Iraan baay'atu galeessatti raawwatte ni balaaleffadha jechuudhaan ibse. Pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud biyyoota baay'atu galeessaa United Arab Emirates irraa kan hafe jechuun isaa biyya United Arab Emirates wajjin wallabdii kan qabu gaa ta'u innis United Arab Emirates Somalilandiif beekamtii biyyummaa kan nuufe jechuudhaan eega buufata waraanaa isii hunda cufuudhaan biyyarraa isii baase booda wallabdii kan qaban ta'uu isaati. Biyyoonni haleellaa Iraan balaaleffatan kunneen wayita Ameerikaa fi Israa'el wajjin ta'uudhaan Iraan irratti haleellaa raawwachuun hoogganaa olaanaa Iraan Ayatollah Ali Khamenei dabalatee hooggantoota Iraan 40 ol fixan haleellaa kana kan hin balaaleffatan hoggaa ta'u hooggantoonni Iraan ajjeefamutti illee ibsa gaddaatis kanneen ta'uu isaaniiti. Akka fakkeenyatti ministeerri muummee Indiyaa Narendra Modiin ajjeefamuu hoogganaa olaanaa Iraan Ayatollah Ali Khamenei ibsa tokkollee odoo hin kennin haleellaa Iraan haloo bahuuf baay'atu galeessatti jalqabni balaaleffadhaa jechuudhaan ibse. Biyyoonni Awurooppaalleen haleellaa Ameerikaa fi Israa'el dursanii jalqaba odoo hin balaaleffatin haleellaa Iraan haloo bahuudhaaf baay'atu galeessatti raawwachaa jirtu balaaleffachuudhaan Ingilaandi ammoo Ameerikaadhaaf iddoo buufata keenya ni kenninaaf jechuudhaan Ameerikaan iddoo buufata isiirra dhaabbatte Iraan akka haleeltu hayyamuun dhagame. Haa ta'uti malee pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin ajjecha hoogganaa olaanaa Iraan Ayatollah Ali Khamenei sirrii akka hin taane ibsee jiraachuun ibsame. Iraan ammoo egaa haleellaa Ameerikaa fi Israa'el wajjin ta'uudhaan hooggantoota isii dhabdeen booda haloo bahuudhaaf baay'atu galeessatti hanga Teel Aviivitti misaa'ilota 100 lakkaa'aman akka ibiddaatti roobsuudhaan markaba Ameerikaa gurguddaa Ameerikaan ittiin dhaaddattu akkasumas buufata waraanaa Ameerikaan baay'atu galeessa keessaa qabdu daaraa gochuudhaan bu'uuraalee misoomaa hedduu caccabsaa jiraachuun ibsame. Iranian Red Crescent Society akka jirutti erga waraanni kun jalqabee kaasee namoonni 787 ajjeefamuu ibsuudhaan gatiin boba'aa ammoo garmalee ol ka'ee jiraachuu beeksise. Waraanni baay'atu galeessatti gaggeeffamaa jiruun gatiin boba'aa Brentiin erga tarsiimoo Strait of Hormuz cufameen booda haleellaan bu'uuraalee anniisaa naannichaa irratti raawwatameen 800 ol dabalee jiraachuu ibsee jira. Barmeelli boba'aa tokko $85 qabxii 12 kan ga'e hoggaa ta'u kunis eega ji'a adoolessaa bara 2024 kaasee dabalii gatii boba'aa olaanaa ta'e mul'achuu ibse. Faallaa kanaatiin ammoo daldaltoonni xiyyeeffannoo isaanii gara boba'aatii fi doolaara Ameerikaatti waan deebisaniif gatiin sibiilotaa gatiin warqee 400 oliin irratee jiraachuun ibsame. Kunis doolaara Ameerikaa 5,75 hoggaa ta'u meetiin takka immoo 412 oliin gabbuudhaan doolaara 78tti kan gabbuute ta'uun ibsamee jira. Erga haleellaan United States of America fi Israa'el Iraan irratti raawwataniin booda akka biyyattiitti lakkoofsi namoota du'anii 787 gahuu waldaan ji'a diimaa
Iraan gabaasetti jira. Magaalaa guddoo Iraan Teheraan keessatti dho'insa guddaan dhaga'amuudhaan ejensiin oduu Faransaay AFP'n kan gabaase hoggaa ta'u miidiyaaleen Iraan ammoo dhiha biyyattii magaalaa Karaajii fi Isfahaa keessatti dho'insi wal fakkaataan akka mudate gabaasanitti jiru. Waraanni Israa'el ajajaa waraanaa olaanaa Iraan Teheraan keessatti argamu irratti xiyyeeffachuu isaa mirkaneessuudhaan achi ammoo haleellaa qilleensaa guddaa bu'uuraalee sirna shororkeessummaa irratti xiyyeeffachuu ibsanitti jiru. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Iraan Ismaa'il Baaqiit akka jedhutti manni marii nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii waraana kana xumuruuf tarkaanfii akka fudhatu gaafachuudhaan manni marichaa yoo barbaade tarkaanfii akka hin fudhanne wanti isa dhorku kan hin jirre ta'uu ibsatee jira. Faallaa kanaatiin pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp miidiyaa hawaasummaa isaa Tiraast Sooshaal irratti akka katabetti Iraan wajjin mari'achuuf yeroon isaa dabaree jira jechuudhaan ittisa qilleensaa humna qilleensaa, humna galaanaatii fi hooggansi biyyattii hundi barbadaa'ee jiraachuu beeksise. Gama biraatiin misaa'eloonni Iraan irraa dhukkaafaman Teel Aviv fi jiddu galeessa Israa'el keessatti yoo xiqqaate namoota 7 ajjeesuudhaan hojjettoota hedduu barbadeessuu fi bu'uuraalee misooma hedduu balleessee jiraachuu poolisiin Israa'el beeksisee jira. Ministeerri dhimma alaa Chaayinaa Waang Yi gita isaanii Israa'el Geedoon Saariif bilbiluudhaan Chaayinaan haleellaa waraanaa Israa'el fi Ameerikaan Iraan irratti raawwatan kamuu akka mormitu ibsuudhaan humni tokko furuu caalaa rakkoo haaraa akka uumuus akeekkachiisee jira. Iraan eega hooggantoota isii jajjaboo dhumanii as aarii jabaa keessa galuudhaan haleellaa jalqaban itti fufuudhaan hooggantoonni waraanaa Iraanis Ameerikaa fi Israa'el irraa hanga kafalamutti ciisanii kan hin bulle ta'uu ibsuudhaan Iraan humna cimaa Ameerikaa fi Israa'eliif ga'u akka qabdu beeksisaniiti jiru. Qondaalli humna waraanaa guddaan mootummaa Iraan kan ta'e garee eegdota warraaqsa Islaamummaa Iraan Ameerikaa fi Israa'el irratti balballi azaabaa banamuuf jechuudhaan doorsee jiraachuun dhaga'ame. Dubbii himaan eegdota warraaqsaa Birgeed Jeneraal Ali Mohammad Naahim kan hoogganaa garichaa haleellaa Teheraan keessatti raawwatameen ajjeefame diina kan akka Israa'elii fi Ameerikaa rukutuu itti fufee jiraachuu beeksisee jira. Jeneraalli kun ibsa dhaabbata oduu mootummaa tasniimiif kanneen haleellaa Iraan misaa'ila ammayyaa isiitiin biyyoota kanneen irratti raawwattu akka cimsitu ibsatee jira. Iraan haleellaa isii irratti raawwatame kana guyyaa 4 dabran kana keessatti deebii kenniteen Israa'elii fi michoota Ameerikaa baajjiddu galeessaa irratti haleellaa misaa'ilotaa fi diroonii itti fufuu ibsatee jira. Eegdonni warraaqsaa hooggansa ajaja isaa haarawaa muudaman Ahmad Vaadiin erga humna guutuun itti fufeen booda diinota isaa haloo bahuudhaaf haleelaa jiraachuu beeksise. Gorsitoota olaanoo hoogganaa duraanii Iraan ajjeefaman Ali Khamenei keessaa tokko ta'e ministeera muummee Israa'el Benjaamin Netanyahu bakka inni jiru barbaadaa jiraachuu beeksise. Qondaalli Iraan kun bakkeewwan muummichi ministeera Israa'el Benjaamin Netanyahuun walgahii itti gaggeessuu fi baay'inaan itti socho'u itti dhiyeenyaan hordofaa jira jechuun ibse. Iraan erga hoogganaa olaanaa Iraan Ali Khameneiin ajjeefame as hooggantoota Israa'el irratti akka xiyyeeffattu kan ibsite hoggaa ta'u gorsaa Khamenei kan ture kun iddoowwan walgahii ministeera muummee Israa'el Benjaamin Netanyahu irratti hordoffii guutuu taasisaa jiraachuu beeksise. Gama biraatiin ammoo Ameerikaan lammiilee isii baajjiddu galeessa keessa jiran hatattamaan naannicha gadhiisanii akka ba'an ajajuun dhagame. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa ibsa bitootessa lama wiixata kaleessaa kanneen lammiileen Ameerikaa biyyoota baajjiddu galeessa hedduu keessatti argaman yaaddoo nageenyaa cimaa ta'een walqabatee filannoowwan geejjibaa daldalaa jiran akka fayyadaman gaafachuudhaan mata duree akeekkachiisa nageenyaa Ameerikaanota baajjiddu galeessa jedhuun lammiileen naannichaa filannoowwan geejjibaa daldalaa jiran fayyadamuudhaan naannicha gadhiisanii akka bahan ajaje. Akeekkachiisni kun lammiileen Ameerikaa Bahareen, Masrii, Iraan, Iraaq, Israa'el, West Bank fi Gaazaa, Joordaan, Kuwait, Libaanos, Oman, Qatar, Saudi Arabiyaa, Sooriyaa, United Arab Emirates fi Yemen keessa jiran yeroo hatattamaa keessatti lammiileen isaanii naannoo san gadhiisanii akka baqatan gaafatee jiraachuun ibsame. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa irraa odeeffannoon yeroo kanaaf qabdee dhiyaanne kanan gammaatti isin biraan gahaa turre turtii gaarii.